Okay, yoyya dhiyaadha komentii kana dubbisaa. Dr. Jaako yoon duubaan kenneef rakkoo qaba. No problem, obboleettii tiyya rakkoon qabu. Gaafii ajaa'ibaan na gaafatte. Tokkoffaa irratti jaarsi kee nama walqunnamtii keessatti paawura jabaa qabu ta'uu qaba. Kana gubbaan dabalee jaarsa kee tajaajiluu qabda. Sigalee horii tokko yoo dheechisanii qoonqoo dura kaanii waan horiin nyaatu sirriitti dura kaan aanan irraa ilmatan obboleettii. Kanaaf jaarsa kee tajaajili cunadhu. Laazim safuu miti kun safuun cabsu barnoota namaa himuun safuun cabsu. Deebisi wanni ati tajaajiltu tokkoffaa irratti muuzii abbaa lama khallaaxa darbitaa, abukaattoo abbaa lama khallaaxa darbitaa, ananaas dhuka keessaa khallaaxa darbitaa, paappaayyaa adda murtee walakkaa ji'a tokko irraa sollaaftee khallaaxa darbitaa, deebitee killee paappaayyaa sanii firishan khallaaxa darbitaa, timira firishan itti aansee darbitaa, deema malaagaa shan itti aansitee neexaa fi khallaaxumatti jechuudha. Ammaasis haliba maraayii, halibni kun gosa hedduu jira. Haliba maraayii biti tokko guutuutti naqii fi siigalee. Akkasumas shifuun silaa jiraatte shifuutti dabalte bareedaadha ture akka ajaa'ibaatti siigalee. Mee dawaaniin asiin jee kana khallaaxa daakii obaasii yoo jaarsi kee gartee makiinaa bara 2024 moodela jadiida haarawaa deebi'ee la din jee mana kana keessa akka ajaa'ibatti hin oowwifne gammachuu gubbaan hin dabalamne an doktorummaati lama deebi'ee seenimu itti hojjedhu. Ammas warri komentii biraa gaafa waan akkanaa gaafachuu barbaadan fakkeenyaaf namni tokko komentiin waan namni tokko gaafii nama gaafate doktora safu jechuunis hin ta'u barnoonni safuun qabu isinii galee wallaalummaa safuu qaba malee beekumsi safuun qabu jechuu kiyyaa isinitti haa tolu. Warri gaafachuu barbaadanis komentii jalatti gaafadhaadhaan isinin jaa turtii gaarii na jiradha dhiyaadha.